Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel furtuu akkam jirtu nagaan koo kabajaaf jaalalaa bakka jirtan hundumaa sana qabacha har'a barnoota baay'ee gabaabaa tokko isin qabadhee dhufee kan nuti wajjin laallu kun akkuma argaa jirtan kana viidiyoo garaagaraa imeejii baay'ee kwalitii qabuu fi akkasumas viidiyoo firii ta'e koopiraayitii kan hin qabne baay'ee kwalitii guddaa kan qabu bakka argannu faana wal isin barsiisaadha. Aappiin kun aappii baay'ee murteessaadha. Keessumaa YouTuberootaaf akkasumas namoota graafiksii garaagaraa hojjetanii fi aappii baay'ee bareedaadha. Sababiin isaa imeejii kwalitii olaanaa qabu bakka kana arganna jechuudha. Aappii kana jala argattu salphumatti viidiyoo akkasuma imeejii fakkeenyaaf giriin eeriyaa jedhee gaafan bakka sarchiitti galchee sarchi godhu kun akka kanatti naafida jechuudha. Giriin eeriyaa baay'ee babbareeda ta'e TikTokidhaaf akkasumas YouTubeidhaaf Instagramiidhaaf akka isaatti babbareeda of jalaa qaba jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu appilikeeshiniin kuni. Appilikeeshiniin baay'ee firiidha. Akkuma sarchi gootanii waan barbaadan sana suura sana imeejii sana argattaniin booda bakka daawunloodii of jalaa qaba. Daawunloodii sana irra kilik gaafa gootan fuula kana isin fida. Ammas bakka giriin irratti kilik gootu fuula kana isin fida. Bakka daawunloodii kana qofatti kilik gootanii daawunloodii godhattu jechuudha. Bilbila keessanitti baay'ee firiidha. Baay'ee firiidha. Rakkoo takka illee hin qabu. Koopiraayitii garaagaraa hin qabu. Aappii baay'ee bareedaa baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaa suura garaagaraa suura baay'ee bareedaa imeejii baakgiraawundii baay'ee babbareedaa kan akka kanaa akka argaa jirtanii kana baay'ee TikTokidhaaf wantoota garaagaraa irratti hojjechuudhaaf kan nu gargaaru akkasumas reakshinii garaagaraa ittiin hojjechuudhaaf kan nu gargaaru baay'ee imeejii baay'ee qulqullina olaanaa qabu yookiin kwalitii olaanaa qabu as jalaa argattu jechuudha. Salphumatti kun akkuma kana daawunlood gootu jechuudha. Daawunlood gootu suura barbaadan maqaa barbaadan sarchi gootanii imeejii barbaadan sanaan booda irratti kilik gootaniin booda innuyyuu jala isaatti fakkeenyaaf akkanatti edda sarchi godhattan yookiin bakka viidiyoo yoo barbaadan viidiyoo irratti kilik gootu. Akkuma argitan viidiyoon isaa 4Kdha. Viidiyoo bakka viidiyootti kilik gootanii kun hundi isaa viidiyoodha. Isin garuu viidiyoo baay'ee barbaadan gosa barbaadan viidiyoo barbaadan sarchi gochuu qofa kan isin irraa eegamu. Bakka sarchiitti galchitanii sarchi gochuu sanaan booda viidiyoon isinii fidu daawunlood godhachuudha. Bakka daawunloodii kanatti kilik gootu bakka daawunloodii irratti gaafa kilik gootan inni bilbila keessanitti daawunlood isiniif godhachuudha salphumatti. Ilaaltanii kan barbaadan edda akka kanatti ilaaltaniin booda kan keessaa barbaadan daawunlood godhattu kan keessaa barbaadan filannoo keessaniin jechuudha. Isin kan fayyadu yookiin viidiyoo hojjechuuf jirtaniif kan fayyadu kan ta'u keessa buufattu jechuudha. Sababiin isaa viidiyoon asirra baay'een isaa saawundii hin qabu. Daawunloodii gootu fuula kana isiniif fuula lammaffaa kanaan booda jala isaatti daawunlood gootu. Akkuma argitan kana kunoo daawunloodiin jechaa jira. Daawunloodii jechaa jira. Salphumatti baay'een turu daataa bilbila keenya jiruun kompiliitii daawunlood kompiliitii dha. Akkuma argitan thank you for downloading jedha argitanii salphaatti bakka kana yookiin appilikeeshinii kana jalaa suuraa fi viidiyoo baay'ee bareedaa ta'e argattu jechuudha. Akkuma kana kan barbaadan gochuu dandeessu. Sababiin isaa imeejii fi viidiyoon kwalitii qabu keessumaa imeejiin kwalitii qabu yeroo giraafiksii adda addaa hojjennu baay'ee nu barbaachisa. Fakkeenya baangiraawundiin ani amma fayyadame kuni asirraa bu'e jechuudha. Kanaaf idiitii yeroo gootan bakkuma sarchii qofatti galchitanii fakkeenyaaf waan barbaadan bakka sarchii qofatti galchitanii fakkeenyaaf appartaamaa jedheen sarchi godha. Fakkeenyaaf mana yookiin gamoo yookiin biildingii garaagaraa waan barbaade suura biildingii garaagaraa suura ijaarsa garaagaraa yookiin gamoo garaagaraa fayyadamuu waan barbaade bakka sarchii kana qofatti galchee sarchi gochuu qofaadha. Bakka sarchii qofatti galchee sarchi gochuu qofaadha jechuudha. Wanti biraa takka illee hin jiru. Fakkeenyaaf bakka sarchiitti galchitanii gaafa sarchi gootan akka kanatti viidiyoo isaa barbaadan footoo isaa barbaadan akka barbaadan isinii fida. Kunoo akkuma argitan viidiyoodha inni kun jechuudha. Viidiyoo manneen jireenyaa gamoo garaagaraa ijaarsa garaagaraa viidiyoodhaan jechuudha. Kan inni as jiru jechuudha. Kan as jiru viidiyoodhaan jira jechuudha. Kan barbaadan irratti kilik goone yoo jenne kun akkuma argitan mooshinii qaba jechuudha. Socho'a. Sababiin isaa viidiyoo sababa ta'eef. Yoo barbaadan imeejii isaa yoo barbaadan gubbaa isaa kanarra jijjiira jechuudha. Fakkeenyaaf footoo isaa kana jechuudha. Argitanii footoo. Suurawwan kana keessa kan barbaanne daawunlood godhachuu dandeenya jechuudha. Nama TikTokii adda irratti viidiyoo adda irratti ediitii gochuudhaaf akkuma daawunloodii sana tuqxanii daawunloodii gootu. Daawunloodiin imeejii siin jira. Ammas isa lammaffaa isinii fida. Isa dhumaarratti daawunloodii imeejii jettanii daawunlood godhattu jechuudha. Xiqqoo sarchi godhennu ofuma isaatii daawunlood isinii godhee kompiliit isinii jedha jechuudha. Kanaaf bilbila gara duubaa baaggootanii daddabarsitanii suurota barbaadan suura isinitti tole
suura gaarii dheettanii yaaddan yookiin suura viidiyoo hojjechuuf jirtan sana wal qabatu adda jala daawunlood gootu jechuudha. Daawunlood godhattu. Aappii sana eessaa akka argattan akkamitti akka argattan dhumarra waliin ilaalla jechuudha. Dhumarra waliin ilaalla aappicha eessaa akka argattanii aappii baay'ee firii ta'edha aappii kana. Akka kanaa jechuudha. Itti gargaaramaan isiniin jedha. Sababiin isaa aappii baay'ee gaarii waan ta'eef suurota garaagaraa bakka adda addaatti maxxansuudhaaf bilbiluma kee keessa yoo taa'e illee suura baay'ee mimmiidhagaa ta'e qaba jechuudha. Akkuma kana daawunlood jechuun qofaadha jechuudha. Daawunlood jechuu qofaadha jechuudha malee wanti nurraa eegamu takka illee jiru suura baagiraawundiitiif akkasumas viidiyoo garaagaraatiif viidiyoo garaagaraa irratti hojjechuu barbaadan sagalee keessan duuba oolchitanii sagalee keessan itti idaatanii viidiyoo garaagaraa hojjechuu barbaadan wanta akkayyuu yaaddoo tokko malee as keessa yookiin appilikeeshinii kana keessa seentanii daawunlood godhachuu dandeessu jechuudha. Akkuma argitan kunoo akkuma argitan kana baay'ee viidiyoo firii ta'edha jechuudha. Viidiyoon kun amma saawundii of jalaa saawundii hin qabu saawundii nuti ofii keenyaatti maxxanfata jechuudha. Saawundii akka barbaannetti itti maxxanfannaa viidiyoon keenya gaafa daawwatamu viidiyochi kwaalitii waan qabuuf baay'ee kwaalitii viidiyoo keenyaayyuu ni bareecha yookiin ni tolcha jechuudha. Sababiin isaa kwaalitii guddaa waan qabuuf kwaalitii gaarii waan qabuuf hanga 4K waan qabuuf kwaalitii baay'ee gaarii ta'een waan qophaa'ee taa'uuf jechuudha. Kana jechuudha. Backgroundii viidiyoo hojjennu backgroundii isaa gochuu dandeenya. Viidiyoochuma irratti immoo saawundii keenyatti daballee hojjechuu dandeenya. Baay'ee babbareedaa kan ta'e jechuudha. Akkuma argitan baay'ee bareedaa kan ta'e jechuudha. Argitan baay'ee bareedaa kan ta'e warreen akka kanaa baay'een isaanii as appilikeeshinii kanarra jira jechuudha. Appilikeeshinii kanarra jira. Salphaadhumatti garuma appilikeeshinii kanaa deemtanii buufachuu qofaadha jechuudha. Tokkoon isaatiin yoo TikTokii barbaadan TikTokii yoo Instagramiidhaaf yoo YouTubeef ta'e YouTubeidhaaf tokkoon isaatiif akka barbaadanitti as jala argattu jechuudha. Argatanii salphumatti baay'ee yuun turu jechuudha kan inni daawunlood nuuf godhu jechuudha waan barbaanne baay'een turu jechuudha daqiiqaa muraasa gidduutti sagandii muraasa gidduutti daawunlood nuuf godha baay'ee gaggabaabaa kan ta'e akkasumas immoo imeejii backgroundiif ta'u kun fakkeenyaaf bilbila viidiyoo kana yookiin viidiyoo kana duuba isaarra kan jiru kun imeejiin kun achirraa bu'ee jechuudha. Waan barbaadan jettanii amma simmedheetan sarchi gochaa jira jechuudha. Simmedhee fi akkasumas viidiyoon itti hojjechuu waan barbaade yookiin backgroundii ofii koo barbaade yookiin imeejiin barbaadeen sarchi gochaa jira jechuudha. Isin waan barbaadan jettanii sarchi gochuu dandeessu jechuudha. Gaafa kana akkanatti isinii fidaa jechuudha. Kana. Bakka fakkeenyaaf Ilox card jedhee sana sarchi kanatti waan biraa ittanii sarchi gochuu dandeessu. Waan barbaadan sana sarchi barreessitanii sarchi gochuu dandeessu. Sanaan booda miliitii walumatti qabee isinii fidaa jechuudha. Isin sana keessaa kan barbaadan fudhattanii itti fayyadamtu isiniin jedha. Kana fakkaata. Abbichi kana fakkaata. Sarfeessinsaa kana fakkaata. Ilaaluudhumaaf ijumaaf baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. Appilikeeshinichi appilikeeshinii baay'ee gaariidha. Aappii baay'ee gaariidha. Kanaaf aappii kana akkamitti akka argattan appichi kun kan argaa jirtan kanaadha. Akkamitti akka argattan waliin ilaalla. Argachuudhaaf gara Play Store bilbila keessanii deemtu. Play Store bilbila keessanii deemtanii bakka sarchii takka jettanii barreessitu. Pixels jettanii barreessitu. Pixels PEXELS Pixels kunoo lammaffaarra jira. Buufadhee waan jiruuf install jedha yookiin open naan jedha. Isin install godhachuu qofa wanti isin irraa eegamu. Install erga godhattaniin booda install godhattanii kaatanii akka bantaniin iimeelii yookiin Google isin gaafata isa okeettuun fakkeenyaaf galee jira jechuudha. Iimeeliin kee irratti galee jira. Isinis iimeelii keessan yookiin Google keessan yookiin Play Store keessaniin bantu jechuudha. Salphumatti gaafanni isin gaafate waan inni isin gaafatu hundumaa halluu jettanii gara kanaatti fuula isa kanaatti isin baata. Kanaan booda Google account keessatti geessaniin booda bakka sarchii qofatti kilik irra gootanii waan barbaadan sarchi gootanii buufachuu qofaadha. Itti gargaarama. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin walaga nagaatti.